dadhabanillee guyyaa irraan sana akka diree olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti kan ta'e taayee dandaadha jaalliban gurraacha maqaa waraana bilisummaa Oromootiin sadarkaa shororkeessaatti maqaa isaanii faaruudhaaf yaalanis saniin waan milkaa'uu dadhabaniif amma ammoo akka waan naggaree Al-Shabaab ta'etti dhiyeessu wajjin walqabatee ilmaan Oromoo hedduun kanatti kan mufatan dhimmi kun ilaalcha amantiitii fi qabsoo Oromoo ittiin qooduudhaaf akkasumas ammas maqaa amantii Islaamaa irratti dhiibbaa geessuudhaaf kan jaame jechuudhaan dallansuu qaban ibsachaa kan jiran irratti odeeffannoo bal'aa walitti qindeeffanne qabna. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo addattuu humni addaa Cibraa 30 Booroo kan jaalliban gurraacha faadhaan hoogganamu yeroo isaan olola sodaa kana gaggeessaa jiran kanatti injifannoo boonsaa lafarratti argachaa jiraachuu beeksaa jira. Oduu injifannoo humna kanaatis nu bira geerka qabnam. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa carraa daldala Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduuf kennite Itoophiyaan sababa sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraayitiin dhabuu akka dandeessu akeekkachiisuun dhagaamem dhaabbanni Agawaadhaa kan Itoophiyaa baasuudhaaf jiru kun eenyu akka ta'ee fi tarkaanfiin fudhatamaa jiru maal kan jiru irrattis odeeffannoo qabnam. Oduu biraatiin manni marii nageenya United Nation nagayya 26,2020 akka waa'ee Itoophiyaa addachuu dhimma Tigraay irratti mari'achuu isaa beeksisee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu keessa tanaa keessaa isaan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaacha oduu saatanaa kan isinitti himuu an of beeksabaati. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'uucha namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenya hin ta'in oduu fi sagantaa nuti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhu hin dagatinaa. Nu ejjebeessuudhaaf ammoo like comment share godhachaa wajjin wal qabachuudhaan gareen mootummaadhaa kun ololoota adda addaa maqaa hogganoota waraana bilisummaa Oromoo daachuudhaan akkasumas gara biraatiin ammoo shiraa fi soban jirree hunda walitti bocuudhaan gabbaasanis namni gurratti isaan dhaga'uun jiru. Haa ta'u malee kana keessa darbuudhaan qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa keessa tokko kan ta'ee fi kaadireen Bilxiginaadha addattuu duula Oromoo dhabamsiisuudhaaf gaggeeffamu milkeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa kan jiru. Taayee dandaadha gara Facebook isaatiin duula waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyeenyatti gaggeessaa jiruun wanti isaaf milkaa'aa jiraachuu baatus amma ammoo as deebi'ee hogganoota waraana bilisummaa Oromoodhaa kanneen dooniilee hunda keessattuu injifannoo argamsiisaa jiran maqaalee adda addaa itti moggaasuudhaa fi gochaa hin taane akkasumas gochaa diinummaa kan sabummaadhaa fi amantiif keessatti hammatu calaqqisu barreessuun mul'ate. Kunis hogganoota waraana bilisummaa Oromoodhaa woboo doonii kibbaa addattuu baddaa Gujii keessatti godina Gujii bilisoomsaa jiranii fi humna addaa Cibraa 30 Boorootti hoggana guddaa kan ta'an jaalliban gurraacham maqaa miseensa Al-Shabaab ture akkasumas Abdiillee fi Geetaachoo Raddaafaa waliin hojjechaa ture jechuudhaan dhugaa qabatamaa lafarraan jirre sammuu isaa keessatti uumuudhaan namni kun hoggana waraana bilisummaa Oromoo jabaa ta'uusaa qofaa fi olola hin fakkaanne yeroo irratti barreessuu fi kallattiilee hedduudhaan namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti yaada irratti kan mul'ataa jiran. Jabaa haqa saba kanaa osoo hin sharafin rakkoo guddoo keessa dhaabbate jajjabee kumaatama if duubee hiriirsee diina haleelaa jiruu fi akkasumas diinota raasee urgufee qeekee tayaasem Cibraa 30 Booroo keessatti alaabaa bilisummaa Oromoo kan gadhaabeem jaalliban gurraacham qoricha nafxanyaatii fi ergamtoota isii hundaa ta'uu Oromoonii fi akkasumas qabsaa'onni qeerroon bilisummaa Oromoo hundi yeroo harkanii mirkaneessaa jiranitti. Barreeffamni taayee dandaadha jabina nama kanaa jibbuu irraa fi sodaa hamaa isa keessatti dhalate irraa maxxansee ture. Jibbee isaa qofa osoo hin ta'in jibboota amantii Islaamaa akkasumas kan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoodha walitti makuudhaan kan barreessitootu mul'ata. Isaanis waraana bilisummaa Oromootiin shororkeessaa ja'anii maqaalee adda addaa itti moggaasanis waan dadhabaniif amma ammoo akkuma abbootiin isaanii bara waggaa 27 guutuu amantii Islaamaa balleessuu akkasumas hordoftoota amantichaa addattuu namoota amantii kana keessatti fakkeenyummaa gaarii qabaniin maqaalee garee shororkeessitoota addunyaa irratti beekaman kanneen akka Al-Shabaabii fi maqaalota adda addaa irratti moggaasuudhaaf yaalan duulaa fi deeggartoota ittiin horachuudhaaf jecha wantoota akkanaa sababa godhanii yeroo dhiyeessan mul'ataa kan ture waan ta'eef ammas kanumatti dhimma ba'uudhaan haala fedhii keessoo isaanii jiru kan itti calaqqise ta'uu mul'atee jira. Maqaa taargaa shororkeessummaatiin namoota bebbeekamoo fi hayyoota hedduu irratti duguuggaa sanyii raawwachaa kan turan gareeleen akkanaa kuni ammallee yaaduma san keessoo isaanii akka jiru kan mul'isu barreeffamni taayeen jaalliban gurraachaa irratti barreesse. Namni garuu haa ta'u malee isaan jibbaa fi cimina nama kanaarraa kana kan ja'an ta'ullee garuu amantaa fedhees hordofuu danda'am ilaalcha fedhees namni qabaachuu danda'a akka dhuunfaatti kun ammoo mirga uumamaa namni kun isaan uumamaan argate malee kan namni kennuufi miti. Haa ta'u malee namni qabsaa'an kun qabsoo inni gaggeessaa jirus qabsoo waqaatii fi kanneen ilmaan Oromoo hedduun irratti wareegamanii fi irratti kitimaman akkasumas qabsoo hogganoota Oromoodhaa kanneen amantiin gargar hin baane jechuudhaan shiftoota Soomaaliyaatiin shinniggatti wareegaman kaayyoo san galmaan ga'uudhaaf dhaloota fuudhee fi dhaloota imaanaa guddaa kana baateem qabsoo gaggeessaa jiruun humna haqaa
humna jabaa kan Oromoo fi Oromiyaan sharafne waraana bilisummaa Oromootiin qaamota hoogganameem kaayyoo kanaan masakamee qabsoo dhaawaa gaggeessaa jiru. Faaliin kallattiilee adda addaatiin ololli gaggeeffamu kamuu dhiibbaa kamuu fiduu kan hin dandeenye ta'u ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin yaada bifa kanaan barraa'e irratti akka malee dallanan yaada isaanii kallattii sooshaal miidiyaatiin dhimma kanarratti yeroo ibsatan mul'atee jira. Nutis gama keenyaan ololota Bilxiginaan sodaa hamaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabachuudhaa fi injifannoo waraana bilisummaa Oromoo argachaa jiru yaaddoo itti buusee irraa kan ka'e propaganda adda addaa kanneen isiin waraana bilisummaa Oromoo irratti oofaa jirtu kamuu fudhatama kan hin qabne qofa osoo hin taane dhugaarraa kan fagaate ta'u uummanni Oromoo hubachuudhaan garee diinummaadhaan deemee Oromoof Oromiyaa balleessuu irratti xiyyeeffate kana gootiki waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan xumura akka itti godhuudhaan mannam. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromoodhaa kan duula gaggeessaa jiran ammoo duula bobbaan jaalalee qilxuudhaa gayya 26,2020 akka yeroo diinonni olol isaan irratti banan kanarratti gootonni jaallibanfaadhaan hoogganaman irree fi abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo bonzoonii kibbaatti cibirraan 30 booroo hagayya 26,2020 akka aanaa gumii eldelloo fi aanaa liban gidduutti iddoo addaa qarree kudhaa jaamutti ganamaan tarkaanfii diina irratti fudhachuu isaa beeksisaa kan jiru hoggaa ta'u tarkaanfii kanaanis diina irraa battalatti 2 hoggaa ajjeesu 3 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuu isaa gootiki waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisaa jira. Yeroo humnoonni diinaa propagaandaa qofarratti hafanii olola gaggeessaa jiranitti gootiki waraana bilisummaa Oromoo immoo qabatamaadhaan tarkaan fudhateen injifannoo boonsaa galmeessa jiraachuusaa beeksisaa jira. Gama biraatiin ammoo odeeffannoon godina Shawaa Lixaatii fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa nu bira ga'e tokko akka jootti yeroo gootiki waraana bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu dhuunfachuudhaan humnoonni mootummaadhaa sodaa hamaadhaan naannicha keessaa qulqulleeffamanii ba'aa jiran kanatti godina Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Tibbee fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa gandoota hedduu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata harkaa qawwee fi qabeenya qotee bulaan qabu murni Bilxiginaa saamaa akka jiru jiraattonni dubbachaa jirani. Oduu biraatiin mootummaan Ameerikaadhaa carraa daldalaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduuf kennitee Itoophiyaan sababa sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraayin dhabuu akka dandeessu akeekkachiiste. Waajjirri daldala USAdhaa ibsa roobii baaseen bakka buutuun waajjirichaa ambaasaaddar Kaatiriinaa Taayid gorsaa olaanaa dhimmoota imaammataa muummicha ministeera Itoophiyaa kan ta'an Abiyyi Ahmad kan ta'an akkasumallee dhimma daldalaa irratti mootummaa bakka bu'uudhaan kan mari'atan Maammoo Miiratu waliin mari'achuudhaatu eerama. Qondaalli USA kun hariiroon daldalaa gaariin baroota keessa biyyoonni lamaan ijaaran fuula duratti illee cimee akka itti fufuu danda'uu fi riformiin Itoophiyaa keessatti gama siyaasaa fi dinagdeen gaggeeffameef beekamtii kan kennan ta'ullee waraana naannoo Tigraayitti sadaasa darbee humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti dhalateen walqabatee garuu seeronni mirga namoomaa idil addunyaa sarbamuudhaan Itoophiyaan carraa daldala USA biyyoota saaraa gadiif uumtee AGOA keessaa akka baatu gochuu akka danda'u akeekkachiisani. African Growth and Opportunity Act AGOA'n sagantaa United States daldalii biyyoota Afrikaa saaraa gadi jajjabeessuudhaaf jecha bara 2000 koongirensii Ameerikaan fudhatama argate hoggaa ta'u carraa daldala USA Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroofis bantee biyyoonni kun oomishaalee isaanii qaraxa malee gabaa United Statesiif akka dhiyeessan hayyamam. Carraan kun biyyoota kaanis daangaa daldala Ameerikaaf biyya isaanii keessa jiru akka hambisanii fi ilaalcha heddumminaan siyaasaa jajjabeessuudhaaf akka qaban akka ulaagaatti kan qabatedha. Ibsi waajjira daldala USA kun sarbamni mirgoota namoomaa idil addunyaa beekamoon kaaba Itoophiyaatti waraanaa fi gaagama namoomaa dhalateen walqabatee mudatee hin furamu taanaan ulaagaa Itoophiyaan fayyadamtu sagantaa agaawataa ta'e itti fuftuu miidhuu mala jaanii jirani. Ibsa kana ilaalchisuudhaan hanga ammaatti mootummaan Itoophiyaa ifatti waan jee dhaga'amu baatus dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaadhaa ambaasaaddar Diinaa Muftiidhaan ibsa kamisaa irraa kennan keessatti yaada kennuu isaanii Reuters gabaasee jira. Akka maddii oduu kun jedhutti ambaasaaddar Diinaan dhimmi AGOA nu dorsuudhaaf dhiyaateeram wanti jijjiiramu hin jiraatu kan jaan hoggaa ta'u dhimmoota tokko tokko irratti garuu waliigaluu akka danda'an akeekutu mul'ata. Carraa bara 2000tti USA'n biyyoota Afrikaaf mijeessite kanaan gosoota oomishaa 1,800 ta'aniif USA keessa carraa gabaa kan mijaa'e hoggaa ta'u Itoophiyaan bara 2020tti qofa sagantaa kanaan daldala doolaara miiliyoona 525 raawwachuu isiiti kan Reuters eere. Washington sababa sarbama mirga namoomaa walqabatee Republican Democratic of Congo miseensummaa sagantaa kanarraa ergaa qe'ee booda bara 2020tti miseensummaatti kan deebiste. Biyyoonni lixaa fi dhaabbileen idil addunyaa gariin sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jiruuf irra deddeebiidhaan mootummaa qeeqaa kan turan hoggaa ta'u mootummaan Itoophiyaa gama isaan miseensota waraanaa yakka kana keessatti hirmaatan seeraan to'atee adabbii hanga umrii guutuu ga'u irratti dabarsuudha kan inni himu.
Itti dabaluunis biyyoonni lixaa fi dhaabbileen idil addunyaadhaa gariin dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galuudhaaf dhiibbaa hin mallee irra gahaa akka jiran kan komatan hoggaa ta'u Ambaasaadar Diinaa Muftii mootummaan Ameerikaa fi dhaabbileen isaanii waliin marii garaagaraa godhamaa akka jiruu fi mootummaan Itoophiyaa hubachuutti akka jiran kan himu ta'uudha ibsasaa keessatti kan dhaga'amaa jiru. Dhimma gama adda addaa mootummaa Itoophiyaa irra gahaa akka jiru kan eeranii fi sababa dhiibbaa kanaan birmadummaa biyyaa dabarsinee mariidhaaf hin dhiyeessinu jechuudhaan afaan biraatiin ammoo yeroo deebi'anii haala jiru irratti dubbatanis gabaasni kun neeram. Gama biraatiin manni marii nageenya United Nation hagayya 26 akka waa'ee Itoophiyaa addattuu dhimma Tigraay irratti akka mari'atamantu gabaafamaa jira. Manni mareedhaa nageenya United Nation gaggeesseen marii cufaan gaggeeffamu akka malu kan beekamee jiru hoggaa ta'u hoogganaan dhimmoota namoomaa fi qindeessaan deeggarsa yeroo balaa UN Martin Griffiths marii dhimma nageenya UN irratti dubbii ni taasisu jaamaa jiram. Qondaalee dhimmoota namoomaa fi qindeessaan deeggarsa yeroo balaa UN Martin Griffiths torbaan sadii dura muummicha ministeera Itoophiyaa kan ta'an Abiy Ahmed akkasumas gara Tigraayitti imaluudhaan hoogganoota TPLF wajjin mari'atanii turuu fi haala hojii deeggarsa namoomaa Itoophiyaa keessas daawwatanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Marii hagayya 26 gaggeeffamuun waamichi Estonia, France, Ireland, Norway, United Kingdom akkasumas Ameerikaan taasifameen ta'uun gabaasni beekuun kan mul'isu hoggaa ta'u UN'tti ambaasaadara Itoophiyaadhaan manni marii nageenya UN gaggeesse irratti ni hirmaata jedhamee kan eegamudha. Manni marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii erga lolli Tigraayitti eegalee dhimma Itoophiyaa irratti yeroo marii taa'u kun sadaffaa hoggaa ta'u marii hagayya 26 gaggeeffamuun haalli Tigraay keessatti dhimmi namoomaa naannolee Affaarii fi Amaaraa dhimma irratti mari'atamu akka ta'an UN ibsee jira. Dhiyeenyatti Suudaanii fi Turkiin jaarsummaa lola kaaba Itoophiyaa jiru furuudhaaf yaada dhiyeessaniin gama Itoophiyaatiin fudhatama kan hin arganne ta'uu United Nation ibsa baaseen sababa Itoophiyaan jaarsummaa diddee fi qaamni jaarsummaa rakkinicha furuudhaaf malu miseensonni barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Antonio Guterres irraa dhaga'uu fedhuu kan jaamaa jiru hoggaa ta'u Guterres torbaan darbe dhukaasni akka dhaabbatuu fi mariin akka gaggeeffamu akkasumas waraanni rakkoo Itoophiyaa hin furu jechuudhaan gara fuula Twitter isaanii irratti barreessanii kan turanii fi